Maaltu Isa Ajjeese akka qorannoon garaagaraa kan raachota irratti adeemsifame mul'isutti raachi tokko qabiyyee bishaan xiqqoo qabdu keessa godhamee ibidda irra yoo kaahame yeroo jalqabaa yeroo anniisaa guddaa qabu utaalee keessaa bahuu dhiisee adaduma bishaan ho'aa deemuun qaama isaa ho'a bishaaniitiin of barsiisuudhaaf anniisaa isaa fixa. Booda irratti yeroo bishaan sirriitti danfee lubbuu isaa baasuu gahu achi keessaa bahuudhaaf murteessa. Jalqaba irratti qaama isaa bishaan ho'aadhaan wal barsiisuuf anniisaa isaa waan fixeef yeroo murteessee yaalutti yeroo waan itti barfateef yaalee achuma keessatti du'a. Tole raacha kana maaltu ajjeese jettanii yaaddu? Namoonni baay'een keenya gubaa ibiddaati jechuu dandeenya. Dhugaan jiru garuu kan osoo hin ta'in kan isa ajjeese yeroo achi keessaa utaalee bahuu qabutti achi keessaa utaalee bahuu dhabuu isaati. Lubbuu keenya baraaruufis ta'ee rakkoo keessa jiru keessaa dafnee bahuudhaaf yeroo itti utaalee bahuu qabnu beekanii murteessuun gamnummaadha. Eeyyen qomoo koo wanti hunduu yeroo isaatiin waliin bareeda waan ta'eef yeroo humna guutuu qabnutti anniisaa keenya iddoo hin taanetti fixuu dhiifnee rakkoo fi gadadoo keessa jiru keessaa utaallee baanee uf jijjiirree lubbuu keenyas baraaruun dirqama hunda keenyaati. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Maatii tiktaakii keenyaa ta'uu fi yuutuubii keenya sabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa.